fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment kun qophii keessummaa keenyaadha. Egaa irra keessummaa adda tokko isinii qabannee dhufnee jirra. Keessummaan kun eenyu walumaan ilaallaa qophicha gaggeessaa kan isin faana turu Ansablee Alamuuti turtii gaarii. Ayee keessummaa keenya irra gaa bakka gurgurtaa keetti argamneetidha kan nuun jirru. Meedaa wantoota keenyaa wal barii maqaan keenya eessatti dhalattee eessatti guddattee. Kun Imaltuu Buks jedhama. Suuqii gurgurtaa kitaabaati. Mahammad Gammachuun jedhama. Dhaloonni koo Baatuudha. Achitti guddadhe. Har'a kun as jira. Kitaabni kun mana kitaaba Imaltuuti kan jedhamu. Ayee maqaan isaa baay'ee namatti tola. Egaa Mahammad irra caalaa kitaaba afaan Oromoodha moo kitaaba afaan adda addaatiin barreeffamanis hin gurguramu suuqii kana keessatti? Jalqaba kaayyoon suuqii kanaa kan gaafa jalqaba dhaabbatu waan saba Oromoo ilaallatu. Afaan kamiin ammas keessa afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingiliziitiin, afaan Firaans, afaan Xaaliyaaniitiin waa'ee Oromoo irratti kan barreeffame kitaabonni jiru. Garuu kallattiin irraa ka'u jecha Oromoo jettu irraa ka'a. Afaan kamiin jiraachuu mala. Xiyyeeffannoon isaa kan afaan Oromoo irratti xiyyeeffatudha. Kanaan ala jechuun riisoorsiin jiru isuma kanarratti investi ta'ee jechuudha. Waa'ee Oromoo irratti kan ilaallatu afaan isaa ta'uu danda'a, seenaa ta'uu danda'a, siyaasa Oromoo ta'uu danda'a, diinagdee Oromoo. Waan biraas even namni Oromoo ta'ee waan biraa irratti yoo barreesse kun mana isaati jechuudha. Maaliif namni Oromoo ta'e tokko waan inni barreesse namni Oromoo kan biraa bakka bitachuu danda'u tokko. Inni lammataa namoonni waa'ee Oromoo beekuu barbaadan kitaabota waa'ee Oromoo barreeffaman kan irraa argatan. Inni dhumarratti immoo kan galma geessuuf deemnu immoo namni afaan Oromootiin gabaa godhachuu kan bitus kan gurgurus afaan Oromootiin waliin salphaa fakkaachuu danda'a. Meeqa jedhee dubbatee meeqa akka ta'e dhaga'uun as ni jira. Mee namni yoo dhufee kitaaba akka barbaadutti hin argataa jechuun kitaaba hundumtuu guutee jira suuqii kana keessa nama akka barbaadutti hin argata? Akkasitti guutuun hin danda'amu. Garuu filannoo jalqabaa guutuu ni dandeenya. Mee kitaaba gurguruun kun miidhaan isaa maali? Bu'aan isaa maali? Miidhaa jechuu hin dandeenyu. Maaliif miidhaan hin dandeenyu? Maybe challenge jechuun waan si mudatu jiraachuu danda'a. Maalinni kitaabni kuni fedhii barbaada. Nama fedhitu dhufa jechuudha. Akka karameellaa yookaan immoo akka nyaataa yookaan immoo eenyu biraatti dirqama ta'eetiin hoggayyuu waan fudhattuu miti. Tokko fedhii dubbisuu qabaachuu qabda. Waan ittiin bitattu qabaachuu qabda. Kunniin lamaan walitti dhufaniitiin egaa asitti gabaa ta'uu jechuudha. Mee irra baay'inaan kitaaba afaan Oromoodha kan isitti argamu. Akkasuma afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaa illee jira. Mee uummanni Oromoo dubbisa kanarratti akkamii yeroo baay'ee namni dhufee bitatee hin dubbisa? Inni dubbisu. Maamiloota hedduun qaba. Akkamii bittaama gurgurtaadha moo kireessuunis jira? Kireessuun hin jiru. Beektee yeroo jalqaba irratti yaaluuf godhee ta'uu dide. Dura kireessaa turtanii? Kireessuudhaaf yaaleetiin kitaabonni buqqa'uu jalqaban. Baduus immoo danda'a. Baduus danda'u. Deebi'eetiin namni yeroodhaan yoo fiduu baatee maallaqni namni biraan immoo dhufee gaafatee dhabuu danda'a. Kanaaf dhiifneetu gurguruudha. Maamiloota hedduun qabu. Ni qaba. Dhufaniitiin ni bitu. Ni gaafatu. Gaafaan peejii koo irratti gadhiisu kitaaba ni barbaannaa jedhanii kaa'u achiin booda dhufanii warri fudhatan jiru. Warri hordofan jechuudha. Almost waggaa 7 deema bakka kanatti namoonni erga jalqabdanii naannooma kanatti. Kanaaf namoonni hedduu fagoo irraa taaksii qabateetiin warra dhufutu jira bituudhaaf. Maaliif
kollekshinii asitti argachuu danda'a waa'ee Oromoo irratti waan barreeffame jechuudha. Nullee immoo maamila horannee sin jira maamiloonni keenya dhufaniitiin ilaalu warri barreessus warri dubbisus jiru jechuudha. Okay. Amma gaasin kan argamtan naannoo 6 kiiloo Mooraa Yuunivarsiitii birattidha. Irra caalaatti gaa safara kana naannoo kana kan jiraatu ijoollee barattootadha. Mee akkam ijoollee barattoota dhufanii bitanii faan dubbisuu kitaaba? Warri dubbisanis jiru garuu barsiisota wajjin yeroo hedduu dubbadheetiin jira. Bu'aan guddaan asitti maal inni keessattuu dipaartimentiin afaan Oromoo ijoolleedhaaf kitaaba qaacessuus ta'uu danda'a yookaan anaalisisii gochuus danda'a. Ijoolleen sun asitti kitaaba ni argatu. Barattootaaf faayidaa guddaa qaba jechuun karaa barnoota kutaa isaaniitiin wal qabate jechuudha. Warri immoo hoobii dubbisuu qabanis immoo ni jiru dhufaniitiin. Wanti rakkoo ta'u tokko maal inni tokko barattoonni amma gatiin kitaabaa akka malee dabalaatiin jira. Mee yeroo mana kana suuqii kana geessee sanii akkamiin dubbistu sin kitaaba? Nu dubbisee. Dubbistu? Dostoevskii yaa jennu, Leo Tolstoy yaa jennu, Maazar jedhee kan barreesse tokko jira. Warra Firaans, Victor Hugo fa'aa, Alexander Dumas fa'aa kanneen dubbisu. Maaliif waan irraa baradhutu jira moodeeliidha. Kutaa keessatti kitaabota irraa barataman warra barreesse beeke. Amma gaafattiin afaan barattu Great Expectation jettee irraa baratu Charles Dickens ilaa argitee namni kun amma barnoota ta'ee jira kilaasii keessatti jechuudha. Dubbisuu saayinsii isaa qacallutti beeku. Kun maaliif isaan fayyada? Gaafa ka ofii barreessanii kanaa ol barreessuudhaaf akka carraaqan isaan taasisaa jechuudha. Kanumaan isaanii dhaama. Inni kun immoo dubbistoota fi dhaloota maalni afoolli wanti Oromoo afoolaan jira. Lafuma teenneetiin kitaaba tokko amma jira. Qeesii kaatolikii tokkotu barreesse Kootar jedhama. Saalfoolstii kan jedhu as bishooftuu waggaa 30 wayiin dura barreesse. Waan si jaa guutuutti mammaaksa. Mammaaksa durii? Mammaaksa afaan Oromooti. Kollekti godheetiin barreesse waan biraa waan godhe hin qabu. Garuu har'a dokumentii guddaadha. Nu amma qeetti akka wanteen adaadaan teenne gaafa mammaaktu qoosaa nutti fakkaata. Mammaaksi dubbii kun waan gaaraa ka'uun ikonomikaalii jechoota muraasaan ergaa dabarsuudha jechuudha. Kana kollekti godhamni ka'a. So eenyuun keenya bal'aadha dilbiidha beektee. Kana keessa mirti keenya osoo dokumentii godhu hibboo keenya tapha ijoollee faaruu fardaa haa ta'u faaruu loonii haa ta'u amma fakkeenyaa fi koottu dhufee jedha amma kitaabni tokko jiraas koottu dhufee jechuun eenyu haala dubbii gaaddisa jalaati jechuun eenyu mataa isaa qaba tiyaatira asitti namoonni lama waliin dubbatu tokko asitti abukaadoo ta'a fi tokko asitti eenyu ta'a fi alangee qabatanii akkatti walitti haasawanii so noommu baadiyyaa dhiifnee bahaa jira wanti keenya immoo achi jira waan kana yoo dokumentiin goone booda deebinee argachuu hin dandeenye. Kanaaf marti keenya dokumentii gochuu irratti osoo hirmaanne waan barreeffame haa dubbifnu. Maaliif tokko haga geenyu of argina. Akka sabaatti hammana geenyeetiin jirra. Akka sabaatti deebi'ee kanatu ni hirrata akka of ilaalu. Yoo hirrate immoo itti guutuudhaaf immoo dabaree keenya fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf hawaasni dubbisuu irratti osoo inni dhumaa immoo eenyudha hawaasni Oromoo kan diinagdee of harkaa qabu waan kanarratti xiyyeeffachuu hojjechuu qaba. Qobaa isaanii guddatanii oguruu ga'uu hin danda'an. Dhaloota kana yoo humneessuu hin dandeenye eessayyuu hin gaane. Isaan jechuun nama ija tokko qabu. Isiinuu gaafa naxalaa olii gad darbatan eenyu dhahamuu dandeessi beeku.
So dhaloota kan humneessuu qabu. Is a must. Dhaloota kan yoo humneessan isaaniifuu gaaddisa taas humna taas. Isaaniif waan xiqqoodha. Dhaloota kanaaf immoo waan guddoodha. Beekumsa akka horatu taasisudha. Ilmi Oromoo waan nyaatu dhabee hin beeku. Dhageessee beektu? Jira beela'ee si hojjette Oromoo nyaatiif mu buloo maara kun jiru. Nyaataaf wanti nu dhibdu jira. Garuu gara beekumsa gabbisuu kanarratti investimentii gochuun dirqama waan ta'eef jechuudha irratti hirmaachuu qabu. Manneen barnootaa keessatti laayibraarii ijaaruudhaan, gandoota keessatti laayibraarii uummataa ijaaruudhaan, gandoota keessatti laayibraarii ijaaruudhaan, ijoolleen akka dubbisan yeroo gochuudhaan, miidiyaa warri of harkaa qabu immoo waan kana dubbisuu irratti akka dhaloonni hirmaatu jajjabeessuudhaan, riwaardii jechuun badhaasa akka argatu gochuudhaan. Amma namni salphaatti fakkaata gaafa ijoollummaa ni yaadata beekte isaan afaan Amaaraatiin xalaa barreessuu jedha. Dabdaabbii ውድድር jedhaniitu. Bara achi keessatti namni ogbarruu bee barataadha. Xalaa gaafa barreessu jechuudha ilaa argite. Ammas akkasitti asoosama gabaabaa waan asoosama hin taanes waan argine kan inni barreessuu irratti dorgommii qophaa'uu hin danda'amu. Kana irratti osoo hirmaatan. Kan biraa ijoolleen amma kitaaba barreessan kunneen maallaqa hin qaban. Jechuun yeroo baay'ee immoo ispoonsara hin argatan. Kanaaf ispoonsara nama tokko lama ta'uu dhiisaniitiin institutionalize gochuu publisherii wayii uumameetiin as keessatti publisheriin kun tokko nagada beek. Deebi'eetiin immoo kitaabota maxxansaa ni raabsa. Innis bu'aa argata, hawaasnis bu'aa irraa argata. Nu amma meeggaa tokko hin qabnu bara. Meeggaa amma argitee miti kurraazii gaafa dargiin qabnu bara. Reedsii Press jedhanii warra Eertiraa qabu bara. Amma kitaabota biyya alaatti Oromoonni maxxansanii reedsiitti maxxansiisa warra Asmaraati. Gabaa kana ni beeku isaan. Gabaa Oromoo ni beeku. Takka ija isaanii eenyuun godhatan maallaqa amma fedhe baasaniitti maxxansiisu. Attamitti Oromoonni publisherii tokko dhabu. Pireesii tokko attamitti dhabu. Argitee kanas itti yaaduu qabna. Uumuun nutti fakkaata malee hin danda'ama. Maaliif amma Oromoon beekaa hedduu qaba. Namoota qabeenya qaban hedduu qaba. So kun maa walitti dhufa? Liideriin tokko maaliif nu keessaa baheetiin uumame? Politikaalis yoo murtee kennuun barbaachise why not? Beekte why not? Arra bu'aa isaa akka kunoo mana suuqii wayii arra investi godheetiin barii ganama bu'aa irraa argadhe jechuun hin danda'amu. Garuu hin loongiran. Beekte dhaloota irratti bu'aan mul'atuu fi kana irratti osoo itti yaadamee dhaamsi koo kana. Ayyee obbo Mahammad baay'ee sin galateeffannaa gaaffiif deebii nu faana gootaniif ulfaadha. Ayyee isinis jiraadha. Carraa kan naa kennu keessanii fi galata guddaan irraa qabu. Ayyee isinis ulfaadha. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment qophii keessumaa keenya irraa waan baay'ee akka barattan abdii qabna. Egaa iddoon gurgurtaa kitaaba kanaa naannoo Yuunivarsiitii Finfinnee yookiin Caffee Araaraa kan jedhamuttidha kan isin argattanii kitaaba barbaadan dhuftanii argachuu dandeessu. Kana malees immoo sooshaal miidiyaa irraa peejii isaanii imaltuu buuksii yoo jettan argachuu dandeessu. Karaa baay'ee qunnamu akkasumas peejii teelegiraamii isaaniis imaltuu buuksii jedhee jira. Egaan hordoftoota keenya isin geggeessaa kan isin faana ture Ansabilee Alamuutii ogeessi kaameraa keenya Amaanol Waaqturaa ture torban immoo qophii keessumaa biraadhaa walitti deebina nagaatti.